arra guyyaa ol khaysaati guyyaan kukkunin yoo barii tol jijjiiru barii haaraan barii dullatti dabre khabarii haaraan tol jijjiiru kanaaf akkodin kennatti akkaana dirreetti guyyaan arra kabajam kunini guyyaa dhaadannoo misoom itti fufiinsi qabu ol khaysi biyyaatiif misoom jalqabni itti fufsiisnee biyyi teen immoo ol khaysi itti fufsiisuuni addunyaa irraa guddaa is keessaa boogee sooddaa qabeen qabnu keessa tokko boogee sooddaa albuuda boogee sooddaa hawwata turizimiiti hawwata qofaaniti albuudi kuni guyyaa irraatiin faano nuti ol khaysi keen mirkaneessu keessa tokko albuud qabna kanaa tanaaf albuud qabna albuudi keen misoom badhaadhin biyyaatiif waan taateef albuud qabna irra misoomna baga guyyaa kan albuud kan raalle kabajne baga argeenne baga waliin geenne saniin jedhe albuudi qabeenni keen sooddi keen misoomsanne booqateen misoomsanne awwa turizimii qofaatu taane albuudi as kee jiru kunini addunyaaf biyyiteen qofaatu taane kaga'u ta'uusaa carrum kanaan sooddi kun misoomee akka inni addunyaaf akka tolchitanii akka kunuunsitan uummata keenya kaa gandi sooddaa dhaamadhaa jechuudha. Uummata keenya xiqqaa guddaan magaala sooddaa keessa jiraatanii fi naannaa magaala sooddaa irraa asitti argamtan hunda dur waaqa guyyaa kanaan nu ga'e galata guddaa galchaa akka godin kennattis hawaasi horsiise bulaa rakkoo jijjiiram qilleensaa uumamaaf namtolcheetiin yeroo adda addaa itti deddeebi'u keessaa akka inni ba'uuf mootummaan keenya xiyyeeffannaa cimaa kennee hojiiwwan bishaan jiddu galeessa tolfatan hojiiwwan horsiise bulaa fayyaa fi misooma beeylada isaa jiddu galeessa tolfatamanii hojiin babal'aan hojjetamaa jira. Sun qofaa miti rakkoowwan bulchiinsi gaarii uummata keenya yeroo adda addaa kaasu kenniis tajaajila fooyyessuudhaaf mootummaan cimaan ijaarame qaamota barataniif geggeessummaa muuxannoo qabaniin riiformiin gandatti geggeeffamee qaamii baratu uummatatti gabbu'ee tajaajila uummataa akka inni kennuuf hojii babal'aatti hojjetamaa ture. Sun keessatti akka godin Booranaatti hojiin babal'aan hojjenna akkuma jiru tahee uummati aanaa dirree magaala sooddaa keessa jiraatu akkuma aanalee fi gandooti keenya biraa sosochii adda addaa uumanii hooggansa kan simatanii tajaajila isaanii kennama kinni kennamuuf taasisaa turan biratti hirmaannaa cimaadhaan geggeessaa dargaggeessa kantiibaa magaala keessanii kata'e koreessa wajjin taatanii ijaarama ganda magaala sooddaa keessatti ijaaramuu qabu sadarkaa istaandaardii kaa'ame olitti fooqii ijaarranne tajaajila naannoo kanatti argachuu qabni jettanii injifannoo dansaadhaan hirmaannaa cimaadhaan hojii gootummaa hojjechaa turtaniif maqaa kiyyaaf maqaa bulchiinsa godin Booranaatiin galata guddaa argadhaa oraa bulaa deebanaa sana jechuu barbaada. Sooddatti ayyaan kan kabajuu qabnaa jennee akka godin Booranaatti yeroo murteessiin magaalli sooddaa uummata gootummaa qabu uummata aadaa hojii dansaa qabu ummata rakkoo keessa taa'ee injifachuu beeku ummata daangaan kallattii gargaraatiin yoo rakkoon irra qabu ummata dursee ummata keenya daangaa dhaqqabee daangaa isa kabaju ummata gootan sun qofaa miti iddoo hawwata turizimii akka godin Booranaatti qabnu keessaa sooddii seenaa cimaa qaba. Ta'ullee bu'aan uummati keenya harmatti argachuu qabu guddaa hin arganne yoo asitti ayyaan kan kabajnu ummati jaalatamaa ummati kabajamaa ummati gootu cima qabu aadaa hojiitiin beekamu ummati kan jidduutti argamne ayyaan qof kabajnee sirbinee gammannee gargar yaa'uu otoo hin ta'in iddoon kun hawwata turizimii cimaa ta'e akka inni itti fufu ummati keenya aadaa hojii cimaa qabu kanaan gar dinagdeetti
bu'aa asii argatu dinagdee jijjiirate ol ka'iinsi warra sooddaa akki sirbaan gaaf loon faarsanii saniin faarsan sun dinagdeen beekamuu qabdan aadaa hojii cimaa qabdaniin qusanna keessa galuu qabdan aadaa hojii cimaa qabdaniin investimentii keessa galuu qabdan aadaa hojii cimaa qabdaniin tokkummaa keessan jabeeffattanii akkuma nagaa keessan eeddan magaal sooddaa yeroo ta'an yoo waaqii jedheetiin walii gaddeebinu magaala kan magaala hoteeliin baay'een keessa ijaaramu magaala fooqiin hedduun keessa ijaaramu magaala makiinaa durii bitan caalatti ammallee bitanii daldala keessa ittiin galan magaala gootummaaf dinagdeedhaaf bu'uura cimaa taatee turizimiin adda addaa seenaa magaalii sooddatiif booqeen sooddaa qabu akka ol kaaftanii mul'istan amaana isaniin jechuu fardhaa asitti sagantaa kan kabajne maan jettan. Naangalli xiqqoo naangalli. Qophiidha. Akkanum tolchitanii. Nulleen ol ka'iinsa sooddatti eebbisuu jirraa akka godina Booranaatti ol ka'iinsa kan hin mirkaneessinaa jettanii. Yaa waliigale warri sooddaa. Warri sooddaa yoo waliigale nam dhaanillee nam dhaanuu beekaa. Yoo waliigale misooma hojjetellee hojjechuun beekaa. Rabshi durii haalle cufamla dhiiftanii. Ammoo waan jenne kan ol ka'iinsaan sooddaa kabajne soodditii haga durii caal ol ka'uu qabdii jenna maan jettan. Akki isaan waan waadaa galtan kan mirkaneessitan shakkii tokkollee qabu. Waaqillee nu gargaaru tokkummaa keessan jabeeffadhaa. Keessattuu uummati keen xiqqaa guddaan baatanii kaabineen tiyya borcii qabdi gabbuu sodaattee ol nu deebiftee malee akki isan fulan useen irraa kaastanii simannaan nu gootan kabajii nu gootan galata guddaa isanii qabna jaalal nu garsiistaniif rabbiin kabaj guddaa isanii haa kennu horaa bulaa deebana.